Champion Athletics addunyaa eda Japan Tokyotti eegale wajjin odeeffannoo wal qabataniin mataa odeeffannoo ispoortii kennaa eegala atleet Dirribee Waltajjii dorgommii Champion Athletics addunyaa ala ta'uun ishee kaleessarraa eegalee gabaafamaatii kan ture Dr. Federation Athletics Ethiopia Dr. Ogeessi Fayyaa Federation Athletics Ethiopia Dr. Ayyaloo Xilahuun dhimma kana wajjin wal qabatee yaada kennaniiti kan isaan jiranii dhimmicha baatii torbaaf Federation Athletics Ethiopia Dirribee Waltajjii wajjin ta'uudhaan akka hordofaatiin ture meetiin jira yaa ta'uti garuu guyyoota xumuraa kanarratti murtoon kun darbuunsa atleetota garicha keessa jiran irrattillee akka dhiibbaa xiinsammuu fideedha kan isaan himanii sana qofa osoo hin taane immoo haaluuf jecha atleetonni fageenya meetira 1,500 hirmaatanii Dirribee Waltajjiif jecha dorgommichaan injifannoodhaaf akka morkatanillee kaasaniitiin jiru keessattuu garuu atleetiin tun atleetota Afrikaa idil addunyaatti fageenya meetira 1,500 wajjin wal qabatee ga'umsa gaarii dinqii irratti argaman keessaa tokko atleetota Itoophiyaa meedaaliyaaf abdattu keessa illee tokko atleetiin kun dorgommicha keessa saatii xumuraati irratti atleetiksiin addunyaa atleetii kana dorgommii keessa haquunsa akka garicha xiinsammuudhaan miidhee ka'eetiin jira atleetittiin ifattiin qoricha humna dabalataa fayyadamtee osoo hin taane qorannoo qoricha humna dabalataa akka taasiftuuf guyyaa gaafatamteetti osoo hin argamin hafteetiin jirti dhimmicha qorachaatiin kan ture farri qoricha humna dabalataa garuu atleetiin tuni sobdee yookaan immoo dogoggoraan akkas jettee jechuudhaan murtoo kana dabarseetiin jira gara fuulduraatti immoo maaltu murtaa'uu danda'a kan jedhuun eegama kanas ta'ee san garuu shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa bara 2025 edaal kan Jaapaan Tookiyootti eegaleetiin jira dorgommii seenaa waggaa dheeraa qabuudha 1983 irraa eegalee dorgomaatiin ture garaagarummaa waggaa lamaatiin Itoophiyaan ammoo dorgommii kana keessatti biyyoota maqaa guddaa akkasuma immoo injifannoo boonsaa qaban keessaa tokko akka addunyaatti biyyoota sadarkaa keessa jiran keessatti illee kan argamtu biyyattiin Afrikaa irraa lammaffaadha Keeniyaatti aantee dorgommii bara kana kan biyyoota 198 irraa qooda irratti fudhataniin atleetonni 2,208 tiiqaan 2,202 tiiqaan dorgommii kana irratti qoodanii fudhatu Itoophiyaan ammoo fageennota garaagaraa dorgommii meetira 800 hanga maaraatooniitiin qoodanii fudhatti atleetota 36 qabattee Itoophiyaan dorgommicha irratti hirmaatti dorgommiiwwan har'a eegalan keessaa garuu fageenya meetira 10,000 kan dubartootaa Itoophiyaan tarree meedaaliyaa keessa seentiif abdatameen atleetonni Itoophiyaa Gudaaf Tsaggaayee akkasuma Jigaayyoo Taayyee Footan Tasfaayee fi Tsiggee Gabrasaalaamaa atleetota Itoophiyaa bakka bu'anii hirmaatanidha dorgommiin kun sa'a 9 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluudhaan kan jalqabu OBN Oromiyaan Broadcasting Network sagaleen uummataa tamsaasa kallattiitiin kan simbiraan ga'uudha kan ta'u dorgommii xumuraa kana dursee gulaallee fageenya meetira 3,000 dhiirota gufachiisa saajaa fi daqiiqaa 5 irraa eegaluun dorgomuun guyyaa har'aa jechuudha lammeechaa Girmaa Geetinnat Waalee fi Saamu'eel Firoow gulaalleedhaan qooda fudhatu sa'a 7 fi daqiiqaa 50tti gulaallee meetira 1,500 atleet Dirribee Waltajjii dorgommichaan ala ittiin taateen Fireewayinii Haayiluu Birqii Ayyaloomii fi Saaroon Barhee gulaallechaan qooda fudhatu sa'a 9 fi daqiiqaa 30tti dorgommii xumuraa kan dubartoota meetira 10,000 atleet Gudaaf Tsaggaayee Jigaayyoo Taayyee Footan Tasfaayee fi Tsiggee Gabrasaalaamaa dorgommii irratti hirmaataniin OBN Oromiyaa Broadcasting Network sagaleen uummataa gama reediyoo fi tiiviitiin tamsaasa kallattii shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa kana kan isin biraan gahuudha kan ta'u odeeffannoowwan maddeen alaarraa qabadheettan darba kallattumaanii taphataa fi leensaa cimaan pirimeer liigii Ingilaand baatee hagayyaa ifoomeetiin jira gama leenjistootaatiin leensaan Liverpool Arne Slot taphoota liigichaa sadan darban walitti aansanii injifatan leensaa cimaa pirimeer liigii Ingilaand baatee hagayyaa ta'aniitiin jiru gama taphattootaatiin Jack Grealish taphataan Everton taphataa cimaa liigichaa kan baatee hagayyaa ta'uudhaan filatame taphataan kun taphoota 3 kilabichaaf taphateen kubbaawwan goolii ta'an 4 waayillansaa jeseetiin jira seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif Jack Grealish taphataa cimaa pirimeer liigii Ingilaand kan baatii ta'eetiin yoo filatamu gooliin Dominic Szoboszlai Arsenaal irratti galche ammoo goolii hawwattuu pirimeer liigii Ingilaand baatee hagayyaa jedhamuun filatamteetiin jirti dhimma pirimeer liigii Ingilaand wajjin wal qabatuun boqonnaa taphoota intarnaashinaalatiin booda liigii jaalatamaan addunyaa pirimeer liigii Ingilaand taphoota 8 irra taphatamaniin kan eegalu yaa ta'uti garuu Super Sunday Derby Maanchuwaan boru morkiin Itaadeetti Manchester City fi Manchester United walitti fidu xiyyeeffannoo argateetiin jira taphoota 8 irra taphataman keessaa guyyaa 8 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluudhaan Emirates The Gunners Arsenal Nottingham Forestin keessummeessuu Nottingham Forest Nuno Espirito Santo gaggeessee Ange Postecoglou leensaa kilabichaa godhee qacaruudhaan kan isaan irra Arsenaalin faallaa ta'aniitiin morkatanii Arsenal tapha torbee sadaffaa liigichaatiin Liverpooliin mo'amee taphattoota garichaa boqonnaa taphoota intarnaashinaalaatiif gaggeesseetiin ture boqonnaadhaan booda injifannootti deebi'uudhaaf garee Mikel Arteta kan morkatu William Saliban miidhamarraa biyyanatee
shaakala hojjeteetiin jira tapha kanarraatiif gaamoon ga'u kan jedhu garuu addan baanee Bukayo Saakaanis miidhama irraa bayyanatee shaakala hojjechuu eegaleetiin jira taphaadhaatiin gara ala ta'u garuu akka danda'eedha kan himan leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetanii biin waa'ee taphichaaf qophiidha kanaan ala kilaboonni kunneen lamaan seenaa liigichaatiin qofa osoo hin taane dorgommiilee hundaan taphoota 98 waliin taphataniitiin jiru Arsenaal taphoota 49 taphatee olaantummaa qabaa Nottingham taphoota 28tiin Arsenaal irra aanee taphoota hafan 21 qixa bahaniitiin jiru har'a eenyutu milkaa'uu danda'a kan jedhu eegamaa saa 8:30tiin eegalatamni kun taphoota saa 11tti eegalan shan keessaa Murkiin Bournemouth Brighton Crystal Palace Sunderland Everton Aston Villa Fulham Leeds akkasuma Newcastle United Wolves waliin taasisan kan eegamudha galgala saa tokkotti darbii Londoniin Tottenham West Ham United wajjin kan taphatu Tottenham taphoota jalqabbii liigichaa mo'ateetiin ture lama walitti aansee torbee sadaffaadhaan garuu Bournemouth goolii 1-0 dhaan mo'amuun ni yaadatama halkan sa'aatii 4tti halkanuma kana jechuudha Brentford Chelsea keessummeessu Chelsea akkuma Liverpool tapha tokkoyyuu hin mo'amne taphoota lamaan darban walitti aansee injifateetiin jira tapha jalqabaa qixa bahuun ni yaadatama Liam Delap baatii sadiif dirreerraa akka fagaatu miidhamaan leenjisaan kilabichaa Enzo Maresca kan himaniitiin jiru Cole Palmeris guutumaan guutuutti miidhama isaatirraa hin bayyananne taphoota Premier League England torbee arfaffaa gaafa dilbataatti dhufan keessaa boru jechuudha Burnley wajjin taphata Liverpool dirreedhaan ala Alexander Isak jalqabarraa seenuunsaa shakkii ta'uu himaniitiin jiru leenjisaan Liverpool Arne Slot jalqabarraa seenuu baachuu danda'aadha kan jedhanii boruma isaa 12:30tiin Manchester City fi Manchester United darbii Manchuaniin morkii Etihaditti walitti fidu Super Sunday'dhaan tapha si'oominaan eeggamaatiin jirudha Ruben Amorim Altay Binder gool eegaa kilabichaa ta'uun tapha garaan jalqabarraa akka seenuu himaniitiin jiru Maatiyaas Kuunyaa Diago Dallo fi Mason Mount garuu sababa miidhamaatiin garichaan alaa gama Manchester City'niinis taphattoonni kanneen akka Ryan Cherki Omar Marmushii fi Atnuuriin sababa miidhamaatiin tapha kanaan ala ta'aniitiin jiru John Stones taphichaaf ga'uu fi ga'uu baachuun isaa shakkiidha Rico Lewis taphataa Manchester City jechuudha waliigaltee kilabicha wajjin qabu hanga bara 2030tti dheeresseetiin jira La Liga Spain torbee arfaffaan eegalee Stadio Ramos Sanchez Pizjuanittiin morkiin Sevilla fi Elche walitti fide goolii lama qixaan xumurameetiin jira tapha kanaan Isaac Romero fi akkasuma Baku Fernandes Sevilla fi Andre Silva fi Rafa Mir ammoo Elcheedhaaf gooliiwwan kilaboonni kunneen lamaan qabxiittiin qoodatan galchaniitiin jiru taphoota torbee arfaffaa liigichaa har'a itti dhufaniin Real Madrid dirreedhaan ala Real Sociedad wajjin saa 11 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun taphata Real Madrid taphoota sadanuu walitti aansee injifachuun ni yaadatama oduun gama Real Madrid dhagahame garuu Antonio Rudiger baatii sadiif miidhamaan dirreerraa akka fagaatu himameetiin jira Athletic Bilbao'n taphoota sadi injifates kan isaan har'a Deportivo Alaves keessummeessanii halkan sa'aatii 4tti Atletico Madrid injifannoo jalqabaa barichaa argachuudhaaf Villarreal kan keessummeessanidha kan ta'u Villarreal irraa Nicolas Pepe taphataa cimaa La Liga Spain baatii hagayyaa ta'eetiin jira boruu halkan sa'aatii 4tti Barcelonaan Valencia wajjin kan taphatu Bundesliga German torbee sadaffaadhaan eda Bayer Arenatti Bayer Leverkusen goolii 3-1 Eintracht Frankfurt mo'ateetiin jira ni yaadanna Leverkusen Teenagin gaggeessanii Kasper Yulmund qacaraniiti kan isaan turanii taphichaan illee taphattoota 10 morkataniiti injifannoo jalqabaa kan galmeessanii taphoota torbee sadaffaa liigichaa har'a itti faniin garuu Bayern Munich Hamburg Borussia Dortmund dirreedhaan ala Heidenheim RB Leipzig Mainz wajjin morkiin taasisan ni eegamaa Serie A taphoota torbee sadaffaa har'a eegaman keessaa galgala saa tokkorraa eegaluun Allianzitti Juventus Inter Milan wajjin waliin morkachiisa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya